No, please don't do that. By the way, this is dangerous action. Gochaan akkanaa kun gochaa laafaa kan salphaa fakkaata garuu just namni koomeediidhaaf yookaan immoo just entertain gochuudhaaf waan godhu gochichi garuu is very dangerous. Gochaa balaa guddaa qabudha jechuudha. Maaliif balaa qabaa? Tokkoffaa fakkeenya afaan saree keessa normaal flora waan jedhamu jira. Kan saree afaan saree qofa keessatti kan argamu baakteeriyaan saree san irratti miidhaan geessin kan afaan fayyaa afaan saree sanii eeguuf akkasumas immoo foolii afaan saree sanii eeguudhaaf yookaan infekshiniin biraallee akka afaan saree sanii keessatti hin jiraanne hanga danda'ame kan eeguuf normaal flooraa kan jedhamu jira. Normaal flooraan kun gaa baakteeriyaadha achi keessa jiraata. Faayidaa amma jedhe kanaaf oola. Garuu normaal flooraan kunuu fakkeenya afaan namaatittis ta'e afaan ibin bineensa biraatitti illee gaafa darbu sun dhukkubaaf saaxiluu danda'a jechuudha qaama inni itti darbe san. Tokko isa. Lamaffaan immoo dhukkuboonni zoonotik diziizan jedhaman jira. Zoonotik diziizii jechuun dhukkuboota bineeldota yookaan immoo beeyladoota or bineensota irraa gara namaatti darban jechuudha zoonotik diziizii jechuun. Tokko kanaafuu gocha akkanaa kun dhukkuboota saniifillee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkuboota sareerraa yookaan immoo hoosiftoota biraarraa irree gara namaatti darban keessaa inni tokko raabisiidha jechuudha. Raabis or dhukkuba saree maraattee. Kun saree maraattee kun baay'inaan kan inni argamu salaayivaa yookaan gorora saree dhukkuba san mallattoo dhukkuba sanii qabdu keessatti. So for example amma kaa intimate close intimate yeroo agarruutu ture viidiyoo kanarratti sun immoo even hanga gororri saree kanaatirree afaan micoo kanaatitti darbuutitti argine jechuudha. For example so asii amma kaa wanti beekamu jiru sareen kun fakkeenya otoo qabaatte raabisii kana otoo qabaatte micoon kun already saaxilamteetti jechuudha. Maaliifini raabisiin kan inni darbu salaayivaa keessatti argama. Gorora saree san keessatti argama. Yeroo gororri sun tokko karaa dhiigatti yoo makame ciniinnadhaan isaa ta'u karaa ta'e dhiigatti yoo makame lammaffaa immoo gororri sun karaa muka saal membireeniidhaan karaa qaama namaa gale muka saal membireenii jechuun karaa afaanii ijaa karaa kanaan yoo gale karaan ittiin darbu karaan biraa karaa saniin jechuudha. Kanaaf amma gochaan akkanaa kun waan sansaniif osoo sareen tun waan san qabaatte already saaxilamteetti jechuudha micoon kun. Takkaa immoo qabamnaan dhukkubni saree maraatte takkaa qabamnaan irraa fayyuun hin danda'amu. Kana namni hedduun ni beeka. 100% mortal wherever on the world bakka barbaaddee yoo deemte dhukkubni saree maraattee nama qabnaan dhibbatti nama ajjeesa. Qorichi hanga ammaan argamne jechuudha hin jiru. Wanni godhamu ittisuudha. Yoollee saaxilame namni akkasii saree isaa ta'u beelada yookaan nama dhukkuba kanaan qabametti yoo saaxilame namni sun guyyoota naannoo 10 keessatti deeme talaallii dhukkuba saree maraattee fudhachuudha kan inni qabu. Sanarraan kan hafe qabamnaan wanti godhamu jiru jechuudha. So wantoota akkasiitiif wanta nama saaxilan keessaa tokko akshinii akkanaa kun wantoota akkasiitiif nama saaxilaa jechuudha. Inni biraan immoo viidiyoo kana nama hedduutu ilaala. For example viidiyoo micoo kanaa nama naannoo 100 wayiitu ilaale. Namoonni sun gaa sama ofiifillee waan akkanaa tarii gochuu barbaadu danda'u. Viidiyoo kana erga arganii booda kan gochuu barbaadu jiraachuu danda'a jechuudha. Sana jechuun immoo namallee waan gocha balaa qabuuf akka saaxilamu kakaasne jechuudha. Saniif sanumaan isinitti himuu dhufe viidiyoo kana arginaani malee negative feedback micoo kana kennuu kiyya miti. Garuu wantichi balaa akka qabu ija ogummaatti gaafa ilaalamu balaa akka qabuu fi even beellada biraas intimaasiin guddaan yookaan walitti dhiyeenyi guddaan bineensa biraa wajjin nuti goonu hin barbaachisu. To the level of afaan biraa wal ga'uu akkasii tuttuqaa hanga sanii qabaachuun that much hin barbaachisu jechuudha. Biyyoota biraa tarii saree early vaccinate godhaniifaa ta'uu danda'a. Talaallii dursaniifaa kennaniifii ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee faranjoonni kittibaata ni kennu kan saree dursanii. So they may be confident to do like this. Nusaan laallee san goona taanan balaadha jechuudha. Maaliif nuti sareedhaaf dhiisii namaafuu kan kennamu hir'ina qaba waan ta'eef jechuudha.
isaan saniif ta'uu danda'a. Hin agarra yeroo baay'ee intimaasii isaan saree wajjin qaban argaa hin argina yeroo hundaa. So kun akkasitti haa hubatamu isin jechuufani. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii jiraatan immoo chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatinaa. Fayyaa ta'a.